LENSAA tu iratii LENSAA YouTube ko subscribe like share gochuun dagatina yeroo darbe akkamitti akka copy godhan waa tokko tokko machaa qulqulluu irraas ta'e barreeffamu waa tokko tokko irraa akkamitti copy godhanii dogoggora jiru sirreeffachuu danda'an yookaanis copy godhanii akka soo dhufii barreessaniitti akkamitti akka ergamu isinitti himeen ture jechuudha. Kanatti aansee yoo video yeroo darbe gadhiifame yoo hordoftan inni argattu jechuudha. Ammas iddoo tokko tokkotti ijaan argamneef jechuudha. Copy akkamitti akka godhamu jedhamu keessumatti yoo macaafa qulqulluu yeroo waldaa kiristaanaa irratti argamuu fi kan kana fakkaatan irratti yerootti akkamitti copy godhama isa jedhamuu fi video akkamitti hojjetama isa jedhamu guyyaa har'aa isni qabadhee dhufeen jira. Kanaaf amma uummaatti na hordofaa YouTube ko subscribe like share gochuun dagatina na jajjabeessuu keessan hin dagatina sababni isaayyuu jecha tokko waa xiqqoo tokko yoo irraa argataniyyuu isin fayyada anaaniifis immoo jajjabina ta'a jechuudha. Ammallee gaaffii yoo qabaattan koomentii jalatti naaf barreessuu keessan hin dagatinaadha jedha. Kanaaf itti fufna jechuudha. Amma fakkeenyaaf copy yeroo godhamu waldaa kiristaanaa irraa WhatsApp irraa yookaan iddoo tokko tokko irraa fakkeenyaaf barreeffama kana copy otoon gochuu barbaade amma iddoo biraatiin irratti ergame barreeffamni kuni garuu akkuma san ofii koo ergeetti copyidhaan waan hin ergee fi share hin jedhu ammas kana irratti jechuudha. Iddoo kaan yeroo share godhamu wanti tokko ishee kana fiddi jechuudha. Fakkeenyaaf share jetti. forwarder jedheetu share akka ta'e argisiisa jechuudha. Ani barreeffama kana ofii kon barreessitu hin taane nama matu barreesse natti ergennaan asirratti sharing godhe jechuudha. Qormaata macaafa qulqulluu. Kanaaf copyidhaan waan hin ergeef sharing jedhu ammas kanarratti jechuudha. Kanaaf as kanarratti share waan hin jenneef ilaalaadha. Copy akkamitti akka godhamu yeroo darbe argisiisan ture sababa tokko tokkoon garuu intinin jedhamu ishee kana yeroo tuqxan copy siniif jira. Copy yeroo gootan amma akkasitti samaayawii fidamte as kanarra ishee kana copy yeroo gootan jechuudha. Sanaa booddee immoo deebistanii amma bakka biraattis erguu yoo ta'e asirrattis erguu yoo ta'e jechuudha. As kan iddoo barreeffama barreessuudhaaf tuqnu kana jechuudha. Yookaan record gochuudhaaf iddoo tuqnu kanatti iddoo tuqnu kanatti as kana yeroo dhufne barreeffama kana yookaan barreessinu yookaan immoo isa sila copy gone isa kana jechuudha. Isa kana yeroo ergannu as kana daqiiqa lama yeroo sikendi lama yeroo tuqne jennu post ishee jettu kana fiddi jechuudha. Post ishee jettu kana yeroo fiddu ishuma tuquudha jechuudha. Ishee kana akkasitti yeroo tuqxan kunoo barreeffama isaa armaan olii kana isaanii sila copy godhe otoo akkas tokko lamaatiin hin barreessini naaf fidee jira jechuudha. Innaa kanaaf itti fayyadamaadha. Yeroo baay'ee barumsa baratamu otoo itti fayyadamtanii baay'ee gaarii ta'a. Isiniin jedha. Kanaaf macaafa qulqulluu irraas yeroo ammaa fakkeenyaaf ani bilbila gosa kanarraa macaafa qulqulluun qabuuf malee jechuudha. Okay. Save yookaan akkuma amman isinitti argisiise fuula macaafa qulqulluu keessanii banattu jechuudha. Fuulli macaafa qulqulluu keessanii 35 yoo ta'e amma fakkeenyaaf as kun 35 dha yoo ta'e yookaan 36 yoo ta'e seera uumamaa haa ta'u lakkoofsa haa ta'u seera keessa deebi'aa haa ta'u yaani jechuun waan immoo hundumaayyuu haa ta'u eessa tuqxu iddoo barbaadan sanarra geessu jechuudha. Dura barbaadan ergi keessanii booddee akkuma nama isin argisiise akkas tuqxu jechuudha. Garuu macaafa qulqulluu irraa yeroo copy gochuuf jettanii samaayyaawii akka kanaatti takkaatti gadi tuqxanii waan isin hin finneef jalqaba ishee gadi tuqxu sanaa booddee samaayyaawii isin uffisuu jalqaba hamma dhumaatti harka keessaniitiin samaayyaawii uffisaa adeemtu jechuudha. Tokko lamaan jechuudha. Toora tooraatiin samaayyaawii uffisaa adeemtu jechuudha. Samaayyaawii uffisaa adeemtanii sana booddee guutummaasaa wal isiniif ga'a jechuudha. Gooftaan isin haa eebbisu. Tarii warri isin hin galle yoo jiraate koomentii jalatti barreessa. Bye bye. Okay, itti fufnee amma video akkamitti hojjannaa yeroo jedhamu videoon isin hojjechuu barbaadan akkamii? Amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee istor YouTube keenyarra istor fuula Facebook keenyarra yeroo deemnu jechuudha. As kana story keessa jechuudha. Story akka kana akka utaan namni argisiisee kaa'u kana jechuudha. Story kanarraa yookaan story kanarraa yerootti faarfannaa fi suura keenya kaawwachuu barbaannu ijoollee baay'een intinirraa galu jechuudha. Tokko tokko yeroo jedhamu tokko tokkoon
eessaa dhufaa tokkokkeen jechuudha as kanaati jettanii tokko keessanii asirraatii ni argattu ani garuu hin fayyadamu tokko takka baneen ture jechuudha haa ta'u malee fayyadamaa hin jiru isa kanarraatiin fayyadamanii shortii viidiyoo fi isaanii faarfachaa yeroo itti hojjetan jira jechuudha kanarraa kan nafe garuu tola istorii keessanii irratti faarfannaa fi suura keessan kaa'uudhaaf jechuudha ammas kanarratti faarfannaadhaa fi suura yeroo kaa'uudhaaf jedhutti jechuudha as kana dhufeen suuraa natti tole tokko ton jedhee suuraa hamma kana ilaaluun ijoollee orkaadha haa ta'u እና akkas ergi gootanii booddee suura keessan ergin asirra fidattanii booddee jechuudha muuziqaa isheettu yookaan as kana yookaan immoo as kana yeroo dhuftanii tuqxan akkamitti isinii fida amma kun akkasitti isinii fida jechuudha faarfannaa maalii barbaaddanii afaan oromoo yoo jettan yookaan maqaa faarfataa sanaas kanarratti yeroo barreessitan amma yaada qubeen dogoggore kunoti yaada isaa shirriinaa fidee jira jechuudha faarfannaa isaa kanarra yookaan akkasitti jechuudha yookaanis immoo as keessaa faarfannaa Yoosefii Kaasaarotiin kaawwachuu barbaade jechuudha akkasitti yaa akka galee jiru ni argitu jechuudha kanaadhaaf akkasitti naa galee jira jechuudha sana booddee danni gochuu dandeessu jechuudha sana booddee sheerii keessan godhachuu dandeessu yoo as kanarra waan adda addaa dabaluu barbaadan immoo dabaluus qannasuus ni dandeessu jechuudha kanaafi akkasitti fayyadamuu dandeessu jechuudha ammani kana gochuun barbaanne isaatii kana wanta finan deebi'ee duubatti kanaaf viidiyoo akkamitti hojjannaa yeroo jedhamu viidiyoo appilikeetii isaa buufachuu dandeessu as keessaa viidiyoo kan hojjetu baay'een qabu tokko kanumaan qaba jechuudha viidiyoonni kun garuu intiniidha sagalee baay'ee isiniif laatu jechuudha as keessaa kan inni itti rikardi gochaa jiru garuu ishee kanadha appilikeetii ishee kana buufachuu qabdu jechuudha appilikeetii ishee kana suuraa edit gochuudhaa fi appilikeetii ishee kana buufachuu qabdu sorry iddoo amma argitanitti jedhee yaada ishee kana kunis edit gooti kana yeroo darbe sin argisiiseera kunis edit gooti jechuudha bakka isiniif jijjiirti jechuudha isiniif galee nama fakkeenya fotonas keessa galee ishee kana keessa tun galee okay sin argisiisumaaf jechuudha malee hin barbaanne ammani akkasitti isiniif fida jechuudha okay itti akkuma fufnetti jira jechuudha kanaaf YouTube ko subscribe like share gochuun dagatina footoo akkamitti edit gochuu danda'u amma fakkeenyaaf ani intini kana fideen ID godha maqaan appilikeetii kana akkuma isin argisiisuudhaaf yaale maal kan jedhudha Blade College kan jedhu Blade College kan jedhu kana jechuudha ishee kana keessa galtu jechuudha akkasitti tuqxanii ergi keessa galtanii booddee as kana ergi tuqxanii ishee gararraa jechuudha sanaa booddee akkasitti isiniif fida jechuudha as keessa ishee kana tuqxu jechuudha ishee kana yeroo tuqxanii akkasitti maal isiniif fida warreen kana isiniif fida jechuudha warreen kana isiniif fida kuni footoo bilbila keessan qabdan keessaati asirratti kan edit gochanii jechuudha kanammoo kan kaameraa masa kanaan haaraa kaastanii edit goota kana kan ittiin barreessitanii fi kanammoo kan ittiin intini isaa jijjiirtan jechuudha kanaaf fakkeenyaaf footooshii kana edit godhachuun barbaada waan ta'eef kunoo gaalaarii koo keessa nagashi jechuudha gaalaarii koo keessa yeroo galu tarii iddoo tokko qofaa keessa nagashi danda'a jechuudha yookaan kana keessa qofa
yookaan kana keessa qofa nagashuu danda'a jechuudha. Ani garuu as keessa iddoon barbaade WhatsAppiin barbaade Facebook keessa kan downloading godhin barbaademu akkasuma zoomii koolii keessa yookaan refreshii keessa yookaan akka kanaatti jechuudha. Kan iddoo bilbila keessan keessa suura qabdan jechuudha. Example as kana yeroo nufu as kanaatti tun amma suuritti ishee kana fuudhee intini godha jedhee ifama sorry. Suuritti ishee kanarratti edit gochuu otoo barbaade jechuudha. Nan tuqa as kanatti naafufaa jechuudha. As kanatti naafufee jira jechuudha. Yoo balleessu barbaadetti immoo exitti kana tuqee balleessuu nan danda'a. Akkasuma suurota yoon dabalachuu barbaade hanga 5 hanga 10 iyyuu dabaluu nan danda'a jechuudha. Akkuma argitan as gajjallaa irratti intini gochaa jira. Immoo siitii tuttuqaan jira jechuudha. Kun akkasitti naafida jechuudha. Sana booddee Potox kan jettu kana yeroon tuqu Potox kana yeroon tuqu akkas yeroon godhu geessee iddoo silaarra naagashaa jechuudha. Kun amma naagashee akka jiraniin kun naaf fidee jira jechuudha. Ufii konan bittinneessaa jechuudha. Akkas godhee as godhee achi godhee akkasittiin suura nama qofasitti waan argee fidhiifama. So kanaaf akkasittiin jechuudha. Bittinneessee akkam barbaadetti edit gochuu nan danda'a jechuudha. Edit gochuu nan danda'a jechuudha. Xiqqeessuus nan danda'a yoon barbaade isumayyuu jechuudha. Akka iddoo tokkotti kitat jedhuudhaa fi otoo amma nan kutaa jechuudha. Barrii kana amma fakkeenyaaf duuba koo kan jiru barrii osoo hin taane dulaabiidha waan ta'eef ishee kana kutee warra kaan bukkeetti hin dabala jechuudha. Warra kaanis immoo akkasuma kutuu nan danda'a jechuudha. Malkiinsa akka tokko naa ta'uuf deemee maqasitti ergin tuqee booddee as keessa fidee harka koodhaan irra naannessaa akkuma argaa jirtansa arum gaadeen yeroo naanna'aa jiru kana natu harka koojaa naannessuufi jechuudha. Okay. Naaf deemu naaf finnee jechuudha. Amma jaanii irra baay'isee naannessee akkasitti naaf fide. Al takkicha bichaan irra naannessuu qaba. Yeroo akkas ta'u eensa tuqeen duubatti deeme asuma ishee kana tuqaa jechuudha. Ishee kana yeroon tuqu as deebisaa jechuudha. Yookaan immoo suurichuma sassilaa jechuudha. Tuqeetaniin ishuma kana jechuudha. Isumaan argamne kana socho'aa jiru kana yeroon tuqee haqee maqasitti yeroon tuqu jechuudha. Maqasii ishee kana yeroon tuqu geessee maal keessa nagashaa footoo.